kutaa kana keessatti immoo Python listii ilaalla. Listii jechuun baay'ee daataa taayippii gosa daataa taayippii ta'ee kan automaatikaalii guddachuu sirrachuus kan danda'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf C++ keessatti rakkoon arree inni guddaan maalidha? Fixed size qaba. Jalqaba yeroo declare goonu 20 galchuu barbaadna yoo ta'e 20 qofa fudhata isaan waliin guddatu. Elementii tokko immoo gidduutii baasuu yoo jenne 20 galchine indeksii isa baasuuf jennee beekuu qabna. Isa kaan immoo gadi butnee asii gadi duuchuu qabna jechuudha. So kun immoo maal fidaa? Dynamic memory management irratti hedduu nu rakkisaa jechuudha. Kana solvuu fi rakkoo kana furuu fi Pythoniin variable list jedhamuu qaba. Listiin kuni asii ol ni guddata ni xiqqaata automatically. Kan nuti hojjennu xiqqaadha jechuudha. Yeroo barbaadnu append jennee itti daballa. Yeroo remove balleessuuf nu remove jenna wanna hundaaf nu hojjeta jechuudha. So practical application wanta kana eessatti yoo ta'an fakkeenyaaf customer registration system hojjettu yoo ta'e kan barataa yookaan baankii ta'e total number of customer keessan hin beektani jalqaba irratti amma makka ta'e jalqaba 20 dhufuu danda'a 30 40 50 guddataa deema dhuma isaan beektani yoo al takkichaan simmettanii miliyoona gootanii fayyuma oddoo isin jalaa qabatee ta'a sudaataan hin galin maaliif hin beektani so kanaafuu automatically kan guddatu kan xiqqaatu daataan nu taasisu Python irratti listii jedhama jechuudha. So listii hojjechuudhaaf variable name barbaada. So maybe meekaani listii maqaa nama galmeessu hojjechuu barbaadna ta'u. Maqaan jedha. So jalqaba duwwaadha. Akkuma irratti declare ta'a jalqaba akkas goona jechuudha. So isa booda yeroo barbaadnutti maqaa akka barbaadne itti daballaa jechuudha. Maqaa dot append isa booda maqaa itti dabalu waan dabaluu barbaadne sana tarreeta append jecha itti dabalaa deemnaa jedhu fakkeenya maqaa gaaddisaa yoo copy paste godha kanarra deebi'ee barreessaa oolurra waraabaa jira so sadii nu ga'a ammaaf maqaa dot dabalaa maqaa caalaa so akkasiin godheen so amma gaa listiin kuni daataa sadii nu qabateera print jennee ilaaluu dandeenya. Asuma irratti kallattumaanii maqaa jedheen raan yoon godhe maqaa keessa nama sadii galmaa'eera tokko gaaddisaa dabalaa caalaa. Okay? So asitti maal hojjechuu dandeenya? Ofii keenyaan jechuudha. Kan barbaanne amma asitti dhufne itti dabaluu dandeenya. Maqaa jedheen dot append jedheen aliyyii. So isa booda asitti yoon ka'ee print yookaan gadi buunee barreessuu dandeenya qofaatti amma maqaa jedhee yoon barreesse print jedhee amma afur ta'e jechuudha ofii isaan akkasiin agartan gaaddisa dabalaa caalaa aliyyiin eessarra galee dhumarra galee jechuudha so elementiin haaraa yeroo dhufu dhumarra galaa deemaa jechuudha okay bifa sanaan seensisuu dandeenya bifa sanaan jechuudha so elementii barbaanne immoo balleessuu dandeenya fakkeenyaaf caalaa remove gochuu barbaanna as keessaa so clear akkatuuf kana fideen asitti dabala warra kan baballeesse screenin asii gadi scroll kan taaneef jechuudha. So raan jedhe so amma akkuma argitanii maqaa yoon jedhee afur qabna. So tokko keessaa balleessuun barbaadan maqaa dot remove. Jedheen isa remove gochuu barbaade asittan barreessan. Fakkeenyaaf caalaa barreessuun barbaade wanti asitti caalaan jedha automatically amma maqaa jedhee yoon barreesse kan nuti ba'u gaaddisa dabalaa fi aliyyii qofaa jechuudha. So akkuma isin argitan ofiin automatically guddata automatically xiqqaata jechuudha. Wanti nuun hojjennu baay'ee salphaadha jechuudha. Kun maal jedhama? List jedhama jechuudha. Python keessatti list yeroo declare ta'u bifa kanaan godhama jechuudha. So faayidaa hedduu qaba. Booda yeroo machine learning yookaan data science eegalu ni ilaalla. Wanti kun faayidaa hedduu nuu qaba jechuudha. So bifa kanaan intinii ta'uu dandeenya. Maqaa dot insert immoo indexii isaa himnee ofii keenyaan fakkeenyaaf jalqabarra galchuu barbaanne yoo ta'e akkas jedheen abaaboo asitti jecha by default yookaan yoo nuti kana ittiin himnu ta'e inni yeroo hundaa yeroo galchu dhumarra galcha abaaboon amma silaa dhumarra galti turte amma immoo isa galti ni ilaalla jechuudha so print maqaa jedhee yoon baasee amma akkuma argitan abaaboon jalqabarra dhufte maaliif tokkoffaarra gal jedhee ofii koon illee itti himuu nan danda'a jechuudha. Remove yeroo goonu illee indeksii kamirraa akka balleessuu dandeenyu itti himuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf as gidduu immoo dabalaa taanseen Muhammadiin galchuu barbaada asitti. Isa gochuuf maaliin godha? Maqaa dot
insert indexiin kanaa maalidha? Duwwaa tokko lama sadaffaa irratti galchuu fedha. So sadii jedheen Muhammad. Raan ammasitti maqaa kana yoon piriintii godhee akkuma argitanii Muhammadii sadaffaa irra dhufee galee jechuudha. So baay'ee powerfulidha. Listiin Python irratti baay'ee nu fayyada. Konseptiin kuni sirriitti isinii galuu qaba. Yoo barbaanne immoo clear gochuu dandeenya. Dot clear. Bakka daataa hunda isaarraa balleessuu dandeenya jechuudha haala salphaatiin. Raan amma maqaa kana yoo waame wanta kan jiru duwwaadha laala empty ta'e jechuudha. Clear waan hin jedhee daataa achi keessa jiru duwwaa godhe jechuudha. So bifa kanaan listii manipulate gochuu dandeenya. Kutaa ittaanu irratti immoo kan advanced ta'ee bifa dictionary ittiin hojjechuu dandeenyuuni ilaallaa jira. Dictionary kan jedhamu daataa taayipiin biraa jira kan C++ keessa hin jirre isa waliin ilaalla.